Wanti nuti itti jirru nama gammachiisu osoo hin taane Oromoo bilisa baasuudha jechuun miidiyaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo ibsan. Dhimma kora guddaa Abaaboo Waboo tibbana gaggeeffate ilaalchisuun ajajoonni olaanoo Abaaboo Waboo gama lixaan Kumsaa Dirribaa kan Waboo zoonii Kibbaa Gammachuu Abbooyyee miidiyaalee fi yaada laatanii jiru. Kora kana gama zoonii lamaan kan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi zoonii Kibbaa qaamaan wal arganii mari'achuu kan himan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa kora kana wal hubannaa Waboo zooniilee maraa waliin gaggeessuu ibsanii jiru. Kora sana gaggeeffachuuf wareegama nama tokkoo fi madaa jaallan sagaliiti hafalleetu korri sun gaggeeffame. Kora akkasiiti gaggeeffannee jirtu. Wanni nuti gochuu jirru ilma namaa gammachiisuu fi miti. Oromoo bilisa baasuufi. Kanaaf itti dhufanii kora sanaa kana fakkaata ture jaallan jechuudha. Wareegama nama tokkoo kaffaluun akkasuma madaa jaallan qabsoo sagaliin kora gaggeeffamuu himan ajajaa olaanaa Abaaboo Waboo Jaalmaroo Dirribaa haala kora tibbana gaggeeffatan yaada kennaniin qabsoon gaggeessaa jiran kan namoota muraasaa gammachiisuuf godhaa jiran akka hin taane kan himan hoogganni Waboo zoonii lixaa jaalalaa fi marartee guddaa saba isaanii biraa kan horatan Jaalmaroon wanti nuti itti jirru nama gammachiisuuf osoo hin taane Oromoo bilisa baasuuf jedhan turtii raadiyoo Arraata Biyyoolessaa waliin godhaniin. Hoogganni waraana bilisummaa Oromoo Jaalmaroon korri gaggeessine kan yeroo eeggatee fi waggaa afuraffaasaa turedha. Erga bara 2017 asiiti korri gaggeeffanne kan yeroo qofaas osoo hin taane gaggeeffamuun dirqama ture. Mootummaan amma jiru mootummaa paartii PP ofiin jedhu seerri heerrii fi akkasuma sagantaan siyaasaa Abaaboo qabu ammoo kan mootummaa kana dura raggaasifame yookiin fooyyeffame yookiin irraa hir'ate yookiin itti dabalame heera ta'ee jiru. Kanaafiyyuu haala amma jiru kana waliin kan deemuu danda'u sanas miidhagfachuu yookiin sirreeffachuun dirqama ture. Akkasuma Abaaboon erga gara biyya karaa nagaa qabsoo gaggeessuu ni dandeenya. Daandiin gara qawween Oromoo bilisa baasu amma fixateera jechuun qaamni gara biyyaa galuu fi qaamni ammoo lakkii daandiin karaa nagaa mootummaa kana waliin hojjechuu danda'an sirnaan hin banamne gaaffiin Oromoo tokkoyyuu deebiin arganne qaama EPRDF yookiin ammoo IHADG jedhan waliin hojjechaa ture sanumatu wal jijjiire gooftumaa fi hirkatummaa kanaan dura tureetu bakka wal jijjiire irraa kan hafe gaaffii Oromoo deebii dhufe hin jiru jechuun qaamni hafe egaa gidduu kanatti qaawwii uumamee ture qaawwii hooggansa sanaas bakka buufachuun dirqama waan ta'eef korri sun gaggeeffame. Kora sanarratti egaa akkumatti baheen Abaaboo Waboo jechuun Abaaboo jaarmiyaa siyaasichaati akkasumas gooflaalee garaagaraatiin gaggeessaa gooflaan keessumaa qabsoo bilisummaa Oromoo harka bukkeen isaatiin ittiin galma ga'uuf qawwee qabatee jiru damee dantaa waraanaa kan Waboon qajeelu wal qabatee dirree irratti adeemsifamuu qaba murtoo jedhuu fi ejjennoo jedhu kan fudhanne akkasitiin waan qajeelfamuu qabu qajeelfanne nama hundaa wal qixa quubsinuus hin danda'amu hunda nama wal faana quubsanis takka addunyaa kanarrattis milkaa'amees hin beeku jedhan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kora kanaan ajajaa olaanaa Abaaboo Waboo ta'uun filaman Jaalmaroon itti fufuudhaan kan dubbatan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo kun fakkeenyaaf jechuun gama lixaatiin nuti zoonii giddu galeessaa Matakkalirraa akkasumas Horroo Guduruu gara Jimmaa Illuu Wallagga gara Qeellamii fi lixa lafti waaltaa giddu galeessa ta'uu danda'u gimbii ture bakka adda addaarraa walitti deemuu fi bakka sanatti kora kana gaggeessuuf lola addaan hin cinne haga korri sun gaggeeffamee lolaa turetu ture. Lola sanarratti egaa booji'amtootallee akkasuma meeshaa dhuunfatame raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaatiin jala bu'anii gabaasamaa akka tures ibsanii jiru. Kora ta'uuf dirqama magaalaatti gaggeeffamuu qaba. Kora ta'uuf ammoo dirqama namni suufii kaarabataa uffatu qofaan irratti argamuu qaba yoo taate gaasuun waan deebisnuuf hin qabnu yeroo itti haasaarra jirru miti. Kora sana gaggeeffachuuf wareegama nama tokkoo fi madaa jaallan meeqaa itti kaffalleetu kan korri sun gaggeeffame. Kora akkasii gaggeeffanne jechuudhaan wanti nuti gochuutti jirru dhimma nama gammachiisu miti Oromoo bilisa baasuuf. Kanaaf waa'een kora sanaa kana fakkaata ture jedhanii haala kora sanaarraa dubbatanii jiru. Ajajoota olaanaa Abaaboo Waboo keessaa tokko kan ta'an Jaal Gammachuu Abbooyyee gama zoonii Kibbaarraa yaada kennaniin haala banaa ture sana cufannee qabsoo Oromoo kana murteessuu qabna waan taateef korri wareegama qabu kun akka ta'amu murteessine jechuun eegala haasaa isaanii haala kora sanaa ilaalchisuun kan ibsan haala ammaa ilaalchisuun kora kanarra dhaabbachuun abdii uummataa fi akka qabu kan gaafataman Gammachuu Abbooyyee abdiin uummata Oromoo Waboo irratti kufee akka jiruu fi Oromoon akka waraana bilisummaa Oromoo abdatu kaasuun akkuma uummanni abdatu gammachuun uummata Oromoo ni dhugoomaa jedhu. Gara fuula duraatti korri saba guddaan kan Oromiyaa guutuun irraa hirmaatu akka qophaa'uu fi jirus abdii jiruuf sagantaa jirullee irraa Gammachuu Abbooyyee dubbatanii jiru.
korri ta'ame kun koraa baawoti moo kora wabooti gaaffii jedhuuf deebii kan kennan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Jaalmarroo Dirribaa koraa baawoti moo kora wabooti kan jedhu osoo hin taane waan hojjechuu qabnu osoo jirru hojjechuu qabna jechuun kan hojjennedha jedhanii ibsanii jiru. Kora kana kan gaggeessan biyya keessatti ta'uu fi kora kanarraa uummanni hirmaachuusaas dubbatanii jiran ajajaan olaanaa ABO waboo Jaalmarroon korri kun kan ABOs ta'e kan waboo bakka ni bu'a jechuun illee yaada isaanii ibsaniiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon qabsoo Oromoo bakkaa bakkatti ciccituun dadanqamaa ture gara tokkotti deebisuu itichuurraa qabsoo badiisarraa dandamachiisuurra jiraachuu waraana bilisummaa Oromoo waboollee ibsanii jiru. Ganna 3 darbe qoodni uummata Oromoo biyya hambaa guddaa ta'uu ibsuun kan yaada kennan Jaal Gammachuu Abbooyyee dirree waboo zoonii kibbaarraa qooda gochuu kan qaban kan bahatan qabsoof bahatan kan lubbuu laates qabsoof qooda bahachuu qaban bahate jechuun uummata qabsoo bilisummaa Oromoof baafamu kan qabsoof taasifamu ta'uu ibsanii jiru. Yaada kanaan Jaal Gammachuu Abbooyyee kanneen qabsoo gama diinagdeenis ta'e gama kamiinuu gaggeessan qabsoof taasisuu ibsuun kan waboo kan inni ittiin caalu lubbuusaa qabsoof kennuudha jechuun dubbatanii jiru. Hirmaannaan uummata guddaa yoo ta'e bakka hawwine gahuu dandeenya. Waraanni mootummaa akka naannoo Tigraay keessaa ba'uu fi qoodni uummata Tigraay guddaadha. Uummanni keenya qooda isaa hirmaannaa isaa yoo jabeesse lafa hawwine geenya jechuun ibsan.